kabajamtoota keenyaa sagantaa luba Hamaadoo galgal wajjin torban darbe mana ilma isaaniitti goone baay'een keessan hordoftanii akka irraa jaalattan abdii guddaa qabna. Hardhas deebinee yeroodhaaf istiidiyoo qopheeffannee Minisootaatti argamnutti isaan waamne hardhas sagantaa kutaa lammaffaa isaan dubbisna. Hardhas kan isaan dubbisu ilmuma isaanii Paaster Dastaa ta'u hanga dhumaatitti sagantaa kenna yoo nu hordoftanii waa baay'ee irraa barattan jenna. kutaa lammaffaa irra jirame gaafii amma itti deemaa jiru kun kutaa lammaffaati. Duratti urgeen itti dhaabsifne waldaan Adventistii waan sadii nuuf godhe barnoonni Adventistii nuuf kennite waan sadii nuuf fayyada jedhaa turte. Mee waan sadiin sanniin nuuf ibsi. Adventistiin kan fayyadee tokko nu barsiise. Lammeessoo karaa amantaa kana Kiristoosiin fayyitanii qoricha Kiristoosii qoricha nuuf du'eera kan waa'ee Kiristoosii kan qarambeen nu barsiisan. Sadeessoo amma hojii attamitti dhaabanii akka qotanii akka firaafiree kanneen waan adda addaa dhaabanii akka facaasanii akka nyaatanii akka itti ufan kanneen nu barsiisanii raatee jiran. Kan biraallee ammoo Hibrasamiin kun biyyi kun akkamitti wangeelaan tokko ta'ee wal jaalatee jiru wangeela keessa akka jaalalti akka jiru. Kanneen nu barsiisanii raatee jaalalti. Kanaaf jaalallummaan addunyaa nu kanaan tokko taati jaalataa jaalalaa nu barsiisan. Kana. So wanta sadiin kanneen duratti na himaa turte tokko sammuu irratti tokko waaqeffachoo waaqa beekuu irratti kun immoo hojjechoo barnoota amantaa hojii kanneen irratti faayidaa guddaa nu fayyade waldaan Adventistii ka jedhu jechuudha. Kanneen irratti bu'aa guddaa nuuf buuse. Waldaa ijaaruun naannoo keenyatti yeroo jalqabu gaafa kuyyara irraa bayee jalqabeetiin guddataa deemu irraa kaaseeti. Akkaataa kamiin babadhataa deeme mee nu ibsi cherchiin babadhachoon kunin. Akkuma jaara masarata timirtii achitti barsiisuu jala qabanii Adventistiin ijoolleen amma tokko achi lafa jalloo karaa shasha'aa karaa adda addaa karaa xurgeellee karaa qarsaatillee karaa adda addaati ijoollee saayyoollee namni dhagoobataa timirtii dhufu kunniin wanti barsiisanii fidalaa callaa miti waa'ee Kiristoosii barsiisaa turan. Ijoollee waa'ee Kiristoosii fudhattee amante kanniiniin jabaadhaan wadha achi taawwatii keessanitti fakkeenya mishaa ta'a qajeelaa fi ergamaa fi ollaallee gara dhaadha maratu waan badaan godhina qajeelaa yoo isaan isin jaalatee wangeelallee fudhatanii jedhanii raawwatee kanneen barsiisaa turan yoo isaan kanneen nu barsiisaa turan. Kanneen nu barsiisaa turan. Barnoota kana fudhattaniitiin waldaa biyya keessatti cherchii babadhisuu irratti haala kamiin guddisaa turte? Kanarraa kan ka'e ijoolleen achi Kiristoositti amantu warri Kiristoosii amanu martinuu waa'ee isaanii barattan kanamatti waan jedhame waan barsiisaa kanallee keetti makaa waan barsiisanii fi waan fudhattan kana deebi'aa namaa kenna. Akkuma kunoo caraqaan hojiin aduu irraa fudhatee ifuusillee asii fudhatta ibsaa warra mana keessatti ibsaa jedhanii raawwatee akkatti barsiisaa ta'u ijoolleen galtumatti waan kana fidala qe'ee ofiititti akka nuti anuu fakkeenyaaf akka namoonni akkasii warri akka dhaqee achi baratu waan kana fudhatee ka'amane achi galee qe'ee ofiititti achi waa dhaabee ijoollee fidala barsiisaa ture. Akkasumaan deemee reebee sinimaallee dhufanii urgee akkasiititti sinimaa dhufaa mul'isaa galgala fa dhufaa makiinaa dhufaa mul'isaa jalloo kan naannoo isaanii xurgee qarsaa kanneen madeemu mul'isaa akkasuma waluma amanamaa waa'ee wangeelaa akkasumaan deemaa raata akka achitti qarsaa fudhate lufee gara woyyoo kaama xurgee gara gaalloo kaama shaashaa fudhatee gara shagullee kun gara shaashamannee yaallafu gara shaashamannee kun gara nageellee gara achi woyyoo akkana wangeeluu jalaa deemee akkasiin badhatee deemee jedha adaduma. Akkasiin guddataa deeme. Akkasiin guddataa deeme. Bara jijjiiramni gara dargii dhufneen duratti bara jaanooyi keessatti wangeela cherchi ijaaruu irratti rakkinni isin qunnameen jiraare. Cherchi illee cherchiin cimaa yoo san dhaabame baay'een jiru cherchi xixiqqoo citaa kanneen manni nama kanneen waa ijaarataa wanna jenna. Waa hagana bara rakkoon illee naasa illee rakkoon hin jiru. Haa ta'u keessatti yoo an mana
ijoolleen ijaaran tokko tokko masgiinni waan jiruufi tokko tokko illee taabonni illee kunillee waan jiruufi ijoollee kuni haymanotii biraa haymanotii balleessuuf ta'anii kagaraa keessa shakkuu karaa keessa jibbuu kakeera keessa ijoollee arrabsu hin jira malee akka wantooti baasanii nama hidhuuni rakkisu wanti akkasii jiru keessumatti amma wanti rakkoon jiru es dabalee yaansanii inni ortodoksii ture inni ortodoksii waan tureefi inni waan wangeela kana waan dhagaye kana barsiisa adaabattillee waa'ee fudhate kana olitti waan barsiisu fidala waan barsiisuufi akkanatti inni taabota arrabse taabota akkana godhe kiristiyaanaa dhiisee akka ta'anii isa dhaa'aa turanii rakkisaa turan kasasaa turan haga kafetanyaa firdi beetii dirasit kasasaa rakkisaa turan ulee illee dhaa'aa turani kanaan akkasii rakkoo akkasii ture lufee rakkoo jira malee lafa baay'eetti agar maran jiru. Yeroo bara lawxiin uduun dhufneen duratti wangeela barsiisuu fi yeroo deemtu dooletti wanti ati irraanfanne ati daa'anatti fakkaata wanti ati irraanfanne kasi qunname maal innin? Wanti na qunname gizee tokko wangeela gorsuuf deemu karaa keessamoo kana irratti karaa keessamoo wajjiranii barbaddaa karaa fardaa badhee deemu namni tokko xiqqoo mataa wayii akka tatta'eeru sibiila fudhatee caatii namaa fudhatu wayii arganii achii kan sibiila luqqifatee fiigu sibiila natti wanna jedhee raawwatee natti akkan dhufu qurxaa dhufee jira sibiila fudhatee natti akkanatti utaalee natti fudhatee farda gubbaa jira farda gubbaa ta'a inni akka ta'eetiin tamataa garagalee akkana garagalfatee raawwatee akka waan gadhiisu anama maal godha yoo waaquma lubbuutti fide anama isa warwaadha maal isa godha isa warwaadha gubbaa buulee na waraane fardaan gulifullee na waraana bira ga'eera. Karaa deemaat taatiin yoosan? Karaa deemaan wangeelaaf deemaan. Ati wangeelaaf deemaat? Fiigee si afoo bahe? Achi kan dhufu qurxaana dhufe. Qaxxaamura dhufee na garagalee. Si gara kee deebi'e? Na garagalee. Sibiila harkaa qaba? Sibiila harkaa qaba akka qaba sibiila. Ati immoo fardarra jirta? An fardarra jira. Achi immoo maal godha inni haga sibiila si argeen booda? Haga waan argee jira sibiila namni dhufatee na waraanu na darbachu akka farda bira fuyyee akkana nabbikee akka an farda gubbaa dhaabate akkanuma laale waan takka illee hin jenneen akka warri achi jiru koona waraane baanne waraane biyye takka fiigee raawwateetini an fiigee arsiin mana jala dheessee mana jala nam fardaan gulufeelite. Atin jalaaletti? Gulufeelite. Hennaa galtu hoo karaa san irra galteere? Karma san gali. Sin argina? Achi hin jiru hoosa inni achi hoosan. Deemee rogeessa irraa? Tareera hin jiru achi. Karma san gulufee deemee gali. Adagaa guddaa irraa waan inni si hambisa jechuudha. Waan akkasii tureeraa ta'e jedhee. Daakattoo maaltu si qunname? Yeroo barsiisaa turte wanti ni yaadattu maaltu si qunname? Akkanuma achitti iddoo barsiisuu ijoollee barsiisaa ture ijoollee barsiisuu akka qara jenne kana wangeela illee barsiisaati fireejii tokko wangeela barsiifnaa fireejii tokko fidela aratti madabii kanneen waan addaa kanneen barsiifnaa afaan illee waan tokko hiinaa barsiifnaa odoo akka jiru gurbaan tokko achi keessa jira Yaaqoob Guduruu jedhanii turaa Guduruu jedhan akka keenyatti Yaaqoob jenne turaa Guduruu ka jedhan kuni manni isaallee achi fuudhee jirallee isa kana warri kun jaarii hojjetaa seexana kana hojjetaa seexana hojjetu kana nama gara 5 ajjeeseera seexanni amma isa kana deebanii jaarii moosifnaa jaarii kamiraasneen qaallicha biraallee waamanii qaallichi warra kanallee hin jira ka hojjetanii amma deebanii gaaf hojjetan warri kun hojjetu mucaan kun amanee jira ka dhufe kun an barsiisu kun amanee eenyu maqaa isaa Yaaqoob Guduruu jedhani turaa Guduruu jedhani akkasuma akka jinatu Yaaqoobii itti baase. Maqaa isiitu itti baase? Nati itti baase turaa Guduruu jedhani. Inni amma kunoo jaariin kun achitti yoo hojjetanii inni amanee fudhatee jira amma qixxee kana qaallicha waamanii qaallichi biraallee warra san jira ushattu ka jedhan ushattu makkoo ka jedhan. Isa waliin dhufanii akkan kana jaarii kana hojjetaa bulanii ammallee kunoo nama tokko du'a jedhe. Namni tokko du'u jedhanii himan. Achi aadaa wannoon fixaara nama jaheessoon ajjeesaara haa doomunni ani jaartii illee waaqatti amantu inni illee waaqatti amaneera jaartiin amansii jee dhaqee jedhe. Yoo an dhaqee jaartii dhaqeera wadhee barsiisuuf dhaqeera wadhee jedhu barsiisuu dhaqee jaartiin doole dhaqxeetti ani achi karra ta'ee barcuma ta'ee galte. Yoo galtu jaartii akkasii barsiisa mee as koottu ilmi kee waaqatti amaneera akkana kan amanatillee waaqatti amanii kanneen jaariin akka nama sobaa akka nama godhaa
akkanam hojjataa jedhee raawwadhee kana barsiisee raawwadhee jedhe. Gurbaan jette yoo amma akka jette kana amananii yaani kan inni ofirraa baasan jette ka boorantichaa ka boorantitti ka callee kunoo haa xumee yaani kan inni dachaafattee. Kun qaadhima seexanaati. Namni wanta namaa kenna hin qaadhimata. Yoo qaadhimatee milikitii namaa kenna hidhan jedhan. Kun milikitii seexana sirra godhatee kan ofirraa baasi yoo kan ofirraa baaftee itti waaqatti amanta jedhee. Yoo akkana jedhee achii jedhee. Achii akkana jedhee ta'u jaarteetii gurbaa fudhattee namatti jala fudhattee seexanni akka jedhee gajafee dhufe. Kana maqaa Yesuus Kiristoosiitiin fagaadhu. Ba'aa boolli manfaq qiddus fagaadhu. Ba'aa boolli manfaq qiddus sodaadhu. Fagaadhu seexana jedhe. Seexana naan jetta samii bu'ee jedhe. Samii maal buute samii hattuu olitti hattee cubbuu hojjattee lafa buute. Amma waan isin firdanya. Atama firdanya. Si faradee akkasii sobduu fagaadhu. Bagaa Yesuus Kiristoosii. Yoo jee harka waaqannaa deebii jedhee dhufe. Harka nas harka waaqa si deebisu kan rabbi si faradee jedhe. Firdii rabbi si faradee nas waaqa si deebisa fagaadhu jaartii kee bayyi Yesuus Kiristoosiin keessaa bayi. Keessaa deemi. Nas deebisa jaartii gaafa ati keessaa baddee jaartii nama waaqatti gara waaqaa deebisuu dandeenya. Atama keessaa bayi. Akka ta'ee lama deebe sajilan deebe. Yaala deebe fagaadhu jedhee. Kan akka ta'ee deebee raawwatee addeebee. Achi deebee raawwate. Re'ee tokko daalacha tokko naa godha. Daalacha tokko naa godha hin deemaa jedhe. Si gabbaraa si baasanii akka kanatti baratte biyyee nyaadha afaan nyaadha. Biyyi Yesuus Kiristoos amadi bira diingaa bira afar bira. Keessaa bahi. Jedhee akka jedhee eegee macarrashaa maal ta'e yaate. Qubee kana amma atta godha kana jiru fa'a. Atta godha jedhe. Qaadhima keetii irraa baaji. Uumaa irraa baasa. Uumaa irraa baasa. Amma atta godha jedhe lafa buuseeti. Seexanni akka godha. Qabadhu badiin gubadhuun qiyaamaa bara Kiristoos dhufee jeen gubatta waliin gubatta qabadhu qaadhima keetii tariin badiin jeen achi maarree jaartii zee tokko daalacha kana na haa godha jedhe si gabbaranii maqaa Yesuus Kiristoosii keessa bahi keessa fagaadhu jedhe ani namoo dabbasoo loon iyyaasa jedhe dabbasoo loon iyyaasa bineensa jecha bineensa loon warraati iyyaasa bineensa nyaatu anu bineensa yaabbadhe ada waan bineensa yaabbatu taataanu nu sobo asi jedhame martin ijoolleen tamaariin asi deebite banne kicheeri seexanni wal qaban jaarii wal qaban warri gurdaan jaarii isin taphata warri gurdaan jaarii isin taphata namni kun tamaarii jee dhufee jaarii isin taphata ijoolleen nama maal jettee ijoolleen banne jaarii kicheeri kicheeri akka jaarii wal qabani akka jaanii akka ta'e eega kanarra baasee keessa bade jaartiin amantee cuuqamtee Kiristoos amantee duute. Amantii fudhattee akkasii jira. Amantee kana. Waan akkanaafaatu sin Kanaafaati qunnameera ta'e. Fardaan innaa deemtu wanti si qunname jira laga ce'uu. Lagallee gisee tokko laga dhufnee laga dhooyi gara heeman achi gara heeman dagaaggaa dhaqee achi kagalu shoorimaa tokko jira shoorimaa laaluu jedhan garjee dabira yaajaa. Gara sooqiddoo jechuudha. Gara sooqiddoo as gaman irraa gadam soon gaman irraa yaa. Yoo rooba guddaa roobeeti manatti mana wayiti qophaa'ee oobaa shoorimaa akkana keessa jira shoorimaa kaabisaan akkana guutee bu'eera. Yoo shoorimaa kan bu'eera fardii yoo fardii hirkim ga'eeti jedhee arma kooraa jala yaa'e fusaan gaafudhatee fardii ta'uu taa'e akka utaalee jedhe achi diidan duubatti nu leebi naan deebi akkasitti kun akkas waan adda addaa waan baay'ee. Bisaan illee si fudhachuu danda'a jechuudha. Akkasii. Bisaan illee si lagaa fudhachuu ture ture waaqatti nama bise Yesuus Kiristoos nama bise. Laga ce'uuf jettaniiti hennaan namni karaa isin mul'isee laga bisaan hin beekne keessa ceetan jira. Bisaan hin beekne keessa. Hennaan ceetan jira bishaan laga fa'atti dhuftanii akka ce'aniin hin beektan namni isin mul'isee yeroon ceetan jira. Bisaan lagan ceenaa laga akkasii saniini baasati giroo waliin turre lagaa miti laga bisaan tokko lafa kun bulbula gayyaa hora gadiyaa amma likkee qabattee achi gabbuun lafti akkana gadi deeman achiilee gadi deemanii bisaan keessa gabbuanii achii ba'an achii obaanii bisaan eessa dhaqaattan amma yoo ta'an achi dhaqaara gara kun zowaayii gara deeman gara gama ce'aar jirtan bulbula irraa gara bulbula asan jala akkati ceenee gara gama ce'aar gara adaami tulluu. Abaalaati miseensatu jira achi maaf deemtan? Jeela jedhanii jeela gara jala jira bulbula oli. Gara jeelaa deemaattan? Gara jeelaa waanii deemaara. Jeelaa baatee? Jeelaa cherchiif jeelaa fercheetii deemaara. Achi gara jala bulbula oli. Achi doon achi dhuunee
achi bu'ee jedhe yoo achi dhufnee jennu bisaan dhufee jira bisaan lafti ko qelee keessa akka lafti akka gadi bool keessa kana achi wanno jedhe namatti na baasee nu baasee. Pastor Tigiroo waliin jirtan? Amma gaafa Pastor Tigiroo waliin gaaf tokko isa waliin kan jedhee kaane akkasi ce'ane gaasaa kiyya beeka gaaf tokko Pastor Tigiroo waliin nu ce'ene. Gaafa akkanaa ce'ene maali akka ce'ene nama tolni fuudhee nu ceesise. Ol fuudhanii isin ceesisan jechuudha? Nama akkana nu fuudhee akka nama akka qabatee dhuma qabanii akka ijoollee akka daa'ima baatanii akkas nu ceesise. Oduu nu kufeellee. Bishaan daattee beektaa utuutti siin kufanii? Hin beeku, akka beekee hin beeku bishaan. Amantamaan bishaan? Amantamaan qabeessa bishaan nu ceesise namni beeku. Waaqa amattana deemtan jechuudha. Kana wangeela hojjechuun bu'aa bahii guddaa qaba jechuudha. Yeroo eessa bultan yeroo baadiyyaa keessa deemtan adda addaa deemtan? Mana wayii bullaa mana nama beeknu. Mana algaa attamii raftanii? Algaa maan rafna lafaa horra wayyaa qabu malee yoo ta'an katama dhiyaate hoteela bullaa. Yoo katamatti dhiyaanne mana warraa mana waree hidhaan kana bullee jedhu. Manuma keessa urgee jiru ciftanii. Kana guddaa Pastor Tigiroo waliin diidamu kan jala bu'ee xiqqoo wayyaa qabu yoo gara hoteela dhiyaanne malee Pastor Tigiroo waliin wanni hin faliin gara guddaa Pastor Tigiroo waliin muka jala bulla. Muka jala bulaat halkan muka jala bultanii achi barsiiftu. Halkan warra barsiisaa waliin faarfataa bultan. Garigaa bulle. Katamaa hoteela bulle yoo ta'an manuma diiduma bulle muka jala. Wanti biraa moo si gaafadhu yeroo koleeraan dhufee ture. Attamiin bara yeroon sun yeroo dargii keessa koleeraan dhufeetiin ture. Yeroo san attamiin deemtanii bishaan maal dhugaa attamiin deemaa nama barsiiftan maal nyaataatiin? Amma nyaatu kana nyaannaa bisaan waan hin danfisanii bisaan waan danfisaa bisaan danfisan kana dhuganii danfisaatiin. Bisaan dhugan yoo ta'an amboo waan argamu bisaan ma danfisaa dhudha bisaan waan dhudha. Wanti nyaattan hoo? Warri qaboonye warra waadhaa qabannee. Koleeraan sodaattanii? Koleeraan sodaattanii? Waan warri nyaatu. Hennaa garii qe'ee baataniiti garii manaa baatanii yoo jimaata baatanii jimaata itti aanuuf galtan. Attamiin cheechii kaanii gara kaanii yeroo deemtan maal nyaataa deemtu? Akka deemnee jenna nageellee kaanu wannu wayyoo mulla wayyoo cherchii wayyoo bulla. Wayyoo yoo kaaneen yoo barbaannee deemnu jeedala bulla. Cherchii jeedala bulla. Jeedala yoo kaanee jennee achi korommii. Korommii ol baatanii. Achi maraacaa bulla. Achi deema adulaala bulla. Adulaala deebina doolee bulla. Doolee bulee nageelee deebina. Akkas irra zooraa naannooftanii qo'atan. Nageelee deebina. Nageelee ammoo wayyoon. Wayyoo akka deemna gaafa kaan hin galle. Kana jechuun hojiin cheerchii yeroo sana. Cheerchiin dhaqaa lallabaa biraa deebi'aa galan uduun taane irra naanna'aa to'ataa akka hojjetan jechuudha. Akkasumas cheerchii beeti labeeti yaamiti beeti labeeti. Mana ka'ee ilaalaa goobanyaa jira. Tokko amma lafa walgaanitti mana kadhaatitti. Tokko abaalii hafee dhaqanii mana dhaqanii lafa achitti to'atanii gorsanii dhalootii godhanii fi gizee tokko fa kunoo karaa baddaa kanatti dhalootii isii maqeetti haftee jirti. Sixootaa keetti gara kunoo qe'ee annootaa jaarraa jedhanii karaa gaaraa karaa garawaajii. Mana keetteerti. Mana keette saantibii kana gaafumaan keetti mana dhalootii dhattee jirti. Saantibii kana akkana keetu ultee keetteerti. Saantibii keetteertu kan wali akkoomni birrii 16. Birrii 16 saantibiin. Fuutee sixootaa ture jettee akkas kennite. Hennaa tokko gara goljootaa. Gara sitti illee namni wayii akkanuma dhannee maxaafa gorsuu dhannee jennu fuudhee raawwatee maxaafa quddusii keessa kaa'eeru birrii asaraataa. Biree dhibbaa fuudhee kennu. Biree asaraataa jee fuudhee kennu. Waan akkasii nu galtameera ta'e. Miseensonni yeroo sanii wanta baratan amanamummaan yoo namni dhufee irraa fuudhullee hin jirre kaa'anii eeganii kennan jechuudha. Kaa'anii jedhan. Hin kaa'an jechuudha. Kaa'anii fidan. Irra deemaa barsiifna osan. Abaalii iyyaan danduu beeti. Kakadhan yoo oolee jedhee edhaa ebalu beeti. Hin ooleera maaf oole jedhanii gaaf dhalootii yaa'anii dhaqanii achi guruppii dhaqanii achi dhalootii godhanii barsiifna. Yookiin achi mana isaanii bulla. Namni ganda jiru kaadimentiitti ta'e hin taane illee mee dubbisaa jennee keessuma jennee achi barsiifne jenna. Akkaataa taniin. Akkasiin barsiifna. Bara sirna dargii keessatti. Kominizimii ture, sooshaalizimii ture. Akkamiin amantii barsiiftuu yeroo sanii
biyya keessattillee qabalee keessattis bakka adda addaattis woradaattis wangeela illee hojjetu. Kanneen attamiin walitti qabdanii waliin deemtu. Adventii beetikirsaanota baay'ee adventistiin ta'anii baay'ee sodaatan mana itti cufani. Nutti adventistitti hin cufne baay'ee. Mokkoraa baay'ee godhanii jedhanii karaa dooleefaa karaa adda addaati qara zuwaayitti akkuma qara jennu mana hidhee nama 52 fuudhee hidhatti naqee Phaaphaasichi zuwaayii suni gaafa deemee raawwatee jiru hidhee raawwatee deeme. Namatu dhufee raawwatee namni biraa kasa beeku antee abbaa jedhaniin. Masqalii gawli woy waraanti jedhee gaafatee ni waan takka illee nolande farda qabatee makiinaa qabatee Addis Ababaa shufeerii oofee yoo ka'u karaa hin seenee meexxeessan saree afoofi saree irra qabachuuf galabaxee masqalii inni akkana qabatee ajjeesee jedhe nama hidhee biraa deeme samban akkasi du'ee jedhe Phaaphaasiin sun du'ee isaaniin beeka. Akkanuma kun dubbiin barsiisan kun atti wangeela barsiifni kun gaafiin gaafataa jiru. Yeroo sanii kaadireen wanti adda addaa kunneen wangeela lallabuu nama guddiseetiin rakkina namatti fidu. Isin immoo waliin hujaa ooltan. Isaan immoo waliin hujjuu wangeela immoo barsiifu. Nu akkuma kana godhuu dandeettan. Nu akki godhuu dandeenyetti gaafa abiyootiin kun dhufu mirci akka hin gammadeera biyyi. Biyyi baay'isee gammadeera. Abeeti ilil baga gammannee dhugaa badde arganne jedhanii gammadaniiran. Hennaa san sabsaba hizbiin hin bahee raawwatee jedha. Hennaa hizbiin bahanii nama filadhaa jedhan. Nu filatan akka handayyaa daraja nu filatan. Warri biyyatti illee lafichootti illee bara adda addaatiin qadam jedheelee barnoota illee nu gargaaraa ture. Wangeela illee kan nutti himaaru kan waamaraan waliin jiru ka isaanii akka isaaniin argamu jedhanii nu filatan. Nu wangeela hojjannaa kana walitti nuun ta'uu jennee yoo jennullee isin yoo nu hojjan malee hin ta'an jedhanii keessa gallee jenna. Keessa gallee yoo jennu utubaa taanee waamaraayyuu utubaa taanee kabadullee ka wal balleessullee dhoogginee misoomatti yaanee mana barnootaa ijaarsifnee qara xiqqaa guddifnee ijaarsifnee kanneen gargaaree akkasitti hojjetaa gargaaraa ture. Akkasitti rakkoon nu qonnameera jedhu ofeenuu jibban hojii hojjetaa jira. Gara marattuu achitti hojjannaa beetikirsaanii halaafinatti waan qabu. Hojiin limaatii misoomaa ka isin hojjettan nu gargaare. Isin gargaare jechuudha. Isaan nu gargaare. Misooma hojjetan. Indaa'u dubbii gaafatte bishaan gaafatte dubbii kana jara kana ijoollee kana biyya balleessaara. Amma kana deemanii mangistiina hadha deemee Somaalee lolaa jira. Eertiraan naxaa hojii walaa jira. Asii Isaaffaan lolaa jira. Kana isaan ammoo guyyaa sanbata jedhanii bii walitti qabanii. Walitti qabanii barsiisan biyya keessa deemaa barsiisan. Yaanii dubbii dubbatan kana irratti nurratti olitti kibila gara itti illee mari'atan nutti. Nurra mari'atan. Jara kana biyya balleessaara jedhanii mari'atan. Kibila gara sabsabaa irratti azwaayitti. Achitti warra achii kan nu beeku akka kunoo sira timirti beetochi sira askaajii waan nu beekaniif hambi kunniin ka amma jedhanii itti dhiyeessaaran kuni misooma hojjetanii misooma biyya kana hojjetanii wangeela callaa hojjetanii jedhanii misooma biyya hojjetanii achi nurra dhaamsan. Wanti achi waan nu gali akka dubbate nurra dhaamsan jedhan. Akkanatti gizee baay'ee akkasitti nu qannamaa ture rakkoon nu qannama kaadireen kana adda addaatiin nu lolaa waa'ee sabsabaa irratti illee sabsabaa kana baya. Guyyaa sabsaba qidaamee sabsaba guyyaa sanbata hin dandeenyu isinuu oola kara baafadha waan isin callaa ajajeera. Ija warra asiraaddanii fi kaadiree hale maram foollee ka jedhamu kaadee warra asiraaddanii boru sabsaba boru tokkollee akka oolle jedhani guyyaa qidaamee jimaata ka himan jimaata himanii jedhani. Nu dhufnee dandeenyu sanbata guyyaa kana nama barsiifna jedhan. Attamee guyyaa kana oolaa jedhan. Maarreen oolee dhufnee dandeenyu yoo barbaadani amma termijaa fudhadha. Yoo hojii taate qanii ijaa hojjetaa jira torbeessa waaqata rabaafadha jedhee kunis illee harabaafata isin barbaachisa haa ta'u malee yoo diddanillee waan harabaafadha jedhee jira. Nu ammoo guyyaa kana guyyaa harabaafataa ta'e biyya barsiisuun dhiibnu guyyaa gasee dhufnu jennee. Amma gaafa dhufnee gaafa lamuu hojii duree yoo gabaatti deebinee katama dhufnu walitti dhufne maaram foollee kaadiree waan naawwe. Yoo dhaabannu haadha nu hiitii baasa waliin waan isii waliin jira. Haadha nu hiitii haadha jaalattii dheengaddaa oollee fi waan jedhanii bira oolle. Yoo achi nu argee dhiyeessee karaa irraa gore. Karaa irraa gore tamnu arge karaa irraa gore. Isin irraa gore? Nurraa gore. Naani waan waaqa ilaalee waan ilaalee argite jedhe. Maali akkasitti ilaalee waan akkasitti. Ennaa wayii ennaa tokko paasexxiine yeroo wayii tumanii nu ajaa'ibaa biraa deemanii jiranii. Ennaa dhaqanii matsaa quddusii nama harkaa fuudhanii
cicciran fa'aa jiraami. Warri sun atta ta'e gaafas akkas godheeti. karaa isaatti kaadiree karaa sallaa irraa dhufu kunniin kaadiree hamma babbada kaadiree bada. Hoomama kaadiroonni kun yeroo bada waa dubbii waaqaa mormaniif hojii warra waaqaa guyyaa hojii dhiisee wal ga'u kana waan isaan waan jibbaniif naasa isaan qabanii isa qabanii isallee namoota waliin qabaniiranii qomanii raatee fuudhanii tumanii achi kuffisanii tumanii waa biyyee qattaranii du'e jedhanii bira hidhanii ka'ee gaaf kan fuudhee asallaa fidanii asallatti dhabee oofanii nama lama sadii asallatti hidhanii eegee achumatti gaafatanii وامر غافتني ايغه وان galchee raawwate akkasii akka ta'e waasattiineef rakkoo guddaa keessa turan akkaataa rakkina hedduu keessa rakkina guddaa keessa turan kunniin rakkinni kunniin cheerchii yookaan waldaa guddina irraa hin dhaabsine jechuudha kana ta'e gohide amma malee xabi lolli hongeela jabeessa jedha rakkoon hongeela jabeessa jedha akkasii gidee rakkoon ka'ee jiree rakkoonni ka'ee jiru hongeelli gidee san namni jabaame manaan hin jabaata كسوداته اللي سوداته يوسان نو أكيد قدم جنباري يوساني سبسبا وليك أو أسوكاي سبسبا يعني وليك أباني وليك أباني هو سبسبا اللي كيس سجرا هو أم هوجي كيس سجرا كبيا اللي سلسلة هولات تجمعه ما برا والغني ورا والغني يعني جسيتي كيس ترتني يروسان كيس في لا تامنين جنة كان هيدورت في لا تامنين جرا جنة نو في لا ونجيلا كيس اللي هو نو وجه تعمل يعني في لا تانجنة درمات درماتو نو هجت وقا كل أتربة تكتي كيسانا من نوهابنا وما كيسانا وقا كل أتربة خلا كتب وانا جاني تيساني كنو أشتي والغاني غواغا فتاني كورين دفه سرا ورو تادر عليه قولي دفه جنرال اللي دفه نبالا سلطاني دفه أدرا شناجي لساتيز بيولي كبان هلبي أشيب ورا مروت ما نتوقع تمكا غوتيتين ساتاو غافي شاني غافتان غافي شاني غافتان أما نوكيسانا ويوانا سيجرا كان أشيب غافي شان غاف توكو غافتان شاني سوكي توكو أم بين توكين مانكسين هجي وجدنا جمي سوما بياتي كجنا كاني ورانا جرا إذا كان وجدنا جي أجاجو ورين توكين جرا سامبات جي أهل بي ولك أباهل بي أكنا أوجي راوتي باود أوجي بسوما أوجي كنو أيوة مالي باود أوجي كجين وري أكنا جي غافتان فهذا نمني أتجرو سابي نولالي وانو بيكو نولالي أدقيتي أنا رفتي بدا سيد وأنا في داتي رفتي جناتي أما يودين أما ميغا في كان ماري غافتاني أشي غافتاني شنانتانا غافتاني وجاني أشي دوبت فاني ودي بساي دي تينا دوبت تام بساني أشي ماجي كورين أشي أبتي كوري هلافي ماجي أجي يا ما يقر ماجي أكر ماجي يقر ماجي إنت زي اللوت أسراتشو إرمجا وساتشو ريبورت أتارغو لنيم غراكين ريبورت يقول إيه namoota ergaan dabarsitoo jiraate. Akkuma amma kaane kun hojiin kuni barillee gara dhumaatitti waan deemaa jiruuf ergaa mana kana mana Adventistii kana ergaa maleekoo sadii raayii waan isii kun afuriif jaarra akka dubbatu maleekonni samiirra bararu wangeela kana lallabu wangeela Adventistiif kenname Adventistii hojii kanarratti jemtee seminaarii kennaa barsiisaa kana fudu jettee gizee dhumaaru malkanni gahee dhumaaru kana keessatti Adventistiin bakka jirtutti uduu kaatee raawwatee namni martinuu ka'ee raatee wangeela gizee ofii waaqaa kennee gaarii ture. Kanaaf jabaachoo sababa baase kana hundumatti tu'anii hagadhaa kana gorsu kuni kennaan kenname Adventistii kenname kuni haguuguu gara marattu haguuggisee dhugaa dhossaniiran. Dhugaa kana Adventistii ibsaa jedhee wanti waan ergeeruu fi Adventistiin cimtee raawwattee hojii kana jabaattee hojjettee namni baay'ee sirriitti baay'ee yookiin lubbuu baay'ee fayyisuu dandeetti. Kanaafuu gizeen amma waan dhumaar waan ta'eef uduun laafne uduu harka keenya jabeessine dhaabannee raawwannee nu xurataa ba'ee anama xurataan baane angazaba qaxarameen jire jechuudha martin idun jenne narsin urgee waaqaa kana ergaa waaqaa kana uduu jabaannee cimnee raawwannee dubbanneeti waaqa biraallee eebba argannaa alamii kanallee badii biyyaa gara cubbuu jala gara qulqullumaatti harkisuu dandeenya. Kanaaf waan ammoo kan akka goonee jennu mana kana nu haa gargaaru hafuura nuuf haa buusu waan jedhee waaqa kana ta'aa jira. Salootii godhee muraasa kana. Salootii godhee. Ishi maarree. Ishi galanni isaa gahu waaqa keenya gooftaa keenya nugusa galanni isaa gahu jiraataa jiraachisaa waaqa abdii. Si galateeffanna waaqayyo waan ammoo nu barsiifte waan nu gaafatanii haga deebisuu dandeenyu deebisuu waan dandeenyeef galanni isaa gahu waaqayyo.
wanti dubbatame kun illee ammoo tokko fakkeenyaa ta'uu malee waan biraatiif miti. Kanaafuu Waaqayyo nama martuu kanatti irratti ilaalee hundinuu Waaqayyo dhaabatee akkuma Hisqeelii dura dubba Hisqeelii 22:30 irra akka dubbatu nama soqadhe jedha kaloo jabeessee dhaabatu kammoo kaloo jabeessu kadhaa jabaatee dhaabatu lafa akka hin balleessine hin arganne akkuma jedhu bara kana Waaqayyo akka dubbata nama soqaa jira waanni nama soqataa jirta nama kaloo jabeessu nama jabaatee dhaabatu lafti akka hin banne lafa jechuun hizbi jechuun kan akka hin banne Waaqayyo kun ergaa mana Adventisti ergitee jirta mana kana Waaqayyo atini akkuma bara siin dura bara hawaraati zaman Yo'eelii zaman hawaraasiraa hafuurri bu'ee raawwatee akka hojii guddaa hojjetaa akka ture bara kana Adventisti hojii kan akka hojii hafuura qulqulluu akka itti buuftu waan asii kadhadha. Ati waan dhan waliin jiraadhu hundinuu akka dammaqu kun halaafinatee kan fudhate kun ilmi kiyya kun illee ilma Waaqaati ijoollee Waaqaati kanaaf illee hojii kan cimeera hojjechuu akka nan isaaf illee kadhadha. Ijoollee kanallee kun waan kan hojjechuu gisee ofii balleessanii ajira illee kanallee nagaa fayyaa akka isaanii keessatti kadhadha. Biyya kana Waaqa tasgabbii akka inni bara nu liqeessi Waaqayyo wangeelii akka wal ga'ati bara nu liqeessi gara laafessa keessi gara laafummaa keetiin ati nu laali waan ati nu gargaari mana kana dammas hafuura qulqulluu nu buusu maqaa Kiristoos Yesuus gargaara. Amiin. Ameen.